shamarrani sinjaala deemini. Shamarran bukkee dhaabbatee jaama qaadee. Baay'ee qophoofte moo kanin? Maala kee dubbateerra. Kan saati. Jakoo. Kaleessa gargaartee na bidde dachaa gaara baay'ee na baatte. Hello. Abeet akkamati? Nagaani? Jirta maaliin badde har'a guyyaa har'aa guutuu? Eessa jirta? Ay lakki waan biraatu hin taane al tokko yoon si rakkisuudhaaf baadheessi barbaadeen ture daqiiqaa muraasaaf. Ay waan biraa miti lakki ingoo hin deebita waluma tokko duwwaa waan ta'e tokkoo fi nama wajjin si barsiisaatii. Waan si tursuun qabu amma maal bukkee dhufte moo ati maal taate? Haa ta'u tole sin eega lafuma duraanitti. Ayyee. Maalin beda jira? Turte mor gadufte? Akas deeqa iddoo wayi noori. Iddoo wayi deeqa kudha shawwee taa'ee dhagaru. Nagaa kilaasii turte? Nagaa kilaasiin ture. Ba kilaasii qabda? Akkamati? Jira kunoo waaqayyo sagalatti. Maal seeti ilaa akkas ture? Maal na barbaadde garuu amma kana. Lakin waan badaayu ni wati waan cimaa ta'e faayee gaarte ni Maarree. waan haaraan iyyuu hin jiru ta'e waan mana turfaatu ni waan techi. Micaa tokko jira. Micaan guyyaa wajjin nu tokkotu. Biyya keessanii moo? Micaan guyyaa wajjin nu tokko jira. Jira minita nu duukaa gaafa nu deddeemnu kilaasii akkas gaafa namni keessa gaafa nu argaa. Si baruma barbaade. Anuma kana. Baruma barbaade wal nu barsiisi naan jedhe. Galgalaaf ganam gaafa hundumaa itti dafinuu facaasaa roobii wal nu barsiisi. Kanaaf immoo yaada nama ammoo eeguun gaarii ni ree. Amma mitichi ammatu nama dhaqee waamee fide. Ati na jaabsiifatta. Maaliif kam? Ammanni mana ora saayinsa baay'ee asuma dhufe. Akkasuma dhaabbannaa isaa gaafa ilaaltu hin kolfita. Akkam birrii moo qaba? Birrii qaba garuu birrii baraan baasu. Birrii qaba. Maal seete amma isa birrii isaa caalaa himaatti malee taate amma maayittaman ilaalcha namaatti taman. Ammanni sammuu qaba kennaa qaba. Wanti guddaan immoo namni kennaa wajjin bareeda. Kennaa isaa waan neefne tokko tokkoon barreessa. Tokkoon. Kennaa addaa qaba. Kowaaree maqaan isaa manni Pheexroos. Pheexroos immoo maal jedhu beektaa? Dhagaa bishaan lakkaa jechuudha. Walakkaa. Dhagaa bishaan lakkaa dubbistee diriire. Kanaaf kowaaree keessaa immoo faarfata. Qooqa addaa qaba. Kowaaree lammaffaa keessaa tarree lammaffaa dhaabbatee faarfata. Beekamtii baay'ee qaba. Beekamtii qaba. Qooqa wanti guddaan. Sanaan booda immoo dhaabbannaa isaa immoo yoo ilaalte. Ijjinnaa isaa yoo ilaalte. Ija isaa kana gaafa ilaaltu jechuudhaan ija koo sirban. Baay'ee bareeda. Iji kola nakas. Amma dhiirri iji isaa kuullee gartee beektaa? Kuullee dhagan isaa. Maqaan isaa man maqaan isaa yaaqee ijoolleen waaman. Pheexroos kanatti jettee maali dharree? Lakki dogoggoreeti malee Pheexroos kun yaaqoo ni jedhama. Yaaqoo jechuun immoo akkuma sirrii dubbisinaadha. Yoo bilbilee waan himaa rakkoo qaba. Yookaan immoo hojii deemnis rakkoo hin qabu. Hin bareedaanaan jettee ta'a. Ooluma bara rakkoo hin qabu. Inni garuu si baruma malee waan biraa karoora biraa waan qabu nutti hin fakkaatu. Wanta guddaan micaa addaa ta'udha. Ikkuuftaan. Lafumatti kun. Amma ni shamarran immoo waan isin yoo akka deemee wallaalee malee shamarran sin jaaladhee bini. Shamarran bukkee dhaabbatee jaama qaadhee hin beeku. Rakkoo hin qabu karaa kee taalaan waan hundumaan xumurra. Lafa dur birra jette yoo jette nama cubbuu waan cubbuu irra jette itti fakkaata. Maaloo beekamtii argadheera dhiika faarfannaa duukaa baas. Faarfannaa maarree yeroo dhiyootti qooqa wanti guddaan amma yoo bilbilee maara qooqa. Bilbilii. Malee warri isaanii iyyuu baay'ee jaallatu jecha. Anuu baay'een jaalladha. Dhugaa baay'een jaalladha. Isa biyyaa wajjin immoo nama kennaa akkasii qabu nagarre. Bakkuma tokko dhuftanii isin? Iddooma tokko dhufne. Akkasuma kallattii sirraan dhufne achi. Eelo. Maqaa baay'ee qaba. Maqaa isa tokko ni waama rakkoo hin qabu. Inni ittiin eelo. Yaaqoo beektee?
Maal guyyaarraa immoo isatti baddee kilaasii turtee moo eessa oolte? Diidati ji'a tokkooti torbee lama sadii fi duukaa iyyaa turte tokko amma bakka micaa wajjin wal agarree akka waamamu akka wal agartaniif itti meera. Akka gootu afachuu. Akka nuun qaanessine akkaataa addaatti qophaa'e bareediti dibata dibadhuuti uffata sirriisa isa immoo akka yeroo safara keessatti janfalattee deemtu akka deemtu sirriitti kophee kee xaragadhuuti surree isa harruma sii raawwatan siin jedhama tokko lammaffaa waan asitti himu gaafa dhuftu waan tokko akka hin dubbanne ananaasaa waan hundumaa beektamini isaa miila fuutee mataa gootee mataa amma fuutee miila gootu beektamini daddafiga daqiiqaa 20 micaan kilaasii deemaa artiiti naannoo bakka jechumatti daf am tole waan sirbu ni sirreeffoo kilaasii magaalaa baay'ee barumsa hordofan sammuuni ijoollee taalentii jechuun sammuu caasanaa gaafa ilaalu baay'ee of ajaa'ibsiifadhan amma ganuma meen jedha maal baratan faarmaasii barata baay'ee gaariidha faarmaasii barata amma ni si tokko gaafa ni dubbisu kitaaba amma ni tokko akkasii dubbisa akkasuma irra ba'a akkasuma irra deebi'a kanuma malee kennaadha wanti guddaan isa barbaadama iddoo gara duubatti na beellame jechuu deemure tole rakkoon qabu. Maasuse isa deemaa artaa Kunoo fakkeessaa nama. arrama fakkeessaa dhugaa kaate Fakkeessaa waan nama aannan jaalladhaas. fakkeessaa si hojjaayi Nama biyya keenyaatis. ijoollee biraan baafattu ni maloota horiyaa Nama biyyaadhaati. Sooti dhukkufattee yooti maal taate amma dawwalan biyyaan. si balleessuudhaaf ati nagarre malee Eessi warra kaan immoo maatti beennaa biyya inni dhufe inni nu balleessuu danda'a soo biyyaa hojjaadhis. maalti ilulaa ture re baay'ee qophooftee moo kaatiin maala kee dubbateerta Kan sa'aatiin kun maal? shabii kan taabutee kaatee Saada maaltu on saada. Kan biteen naan inni fuudhee itti fayyadamutti ka'e. na balleessa dheessi yaa deemiidhaan amala isaa dhaadhiifi aduun barte Kan balleessu. ilaali kottu addunyaa nuti sin eegaa waan akka taate sirraan bara daagoo waa kun rakkatte yeroo hundi maatii goyoomsaatiin so ani kan hin jedhe mucaa kana daandii harkaa badeedhaan jedhe xiqqoo mucaan amma isa dhufe laabireerii of kaafee malee hin deemu bada iddoon kun xiqqoo harkaa badeedhaa waan ta'e nutti deemu Itti himnee yeroo nutti deemaa jira bar. itti deemu ni rifatta bee Deemina gahee nan rifadha. iski al tokko waan yaalee fi achiin booda yoo ta'u baate immoo kaanii mutti amaamota waan namni fedhe deemna maalee Wanti nuun jette maali qortaa qixxa kam jirta reemeerre hojiin afunaan egaa eessa siin jedheen sila afachuun al tokko tole tole. hojiin afunaan egaa maali siin jedheen sila Maanni kanarra maal godhu? Maalodhas? Ati makanuma waa funaanta namatti. Amma maal ta'e amma kun? Riisa waa beektaa waan itti mul'atu. maal jedhamta gaammati Nama kamaan kottu waan tokko muka dubban afaan galti qabu ta'e kan qooda isheenii abbaan Kot. ishee. Dubbatinii maalodha isaa? nama taasaan qabeen karaatti Dhuftanii nama taasaan qabeen eenyu maal nama kan biraa eegnamu eenyu fide kottu nama kan biraa dhamoo na Kot. hiriyyaa kee fide dhuftee kan biraa Beekaam isheedha. gurbichisuma kana isuma si saalfatam si sodaatam si nama biraatti bakkaatti dubbisi Maal na sodaatu? wal bira rakkoo hin qabu minaa sabna jira qabeenyu noori noof taa'e kottu as taa'i as kunoo as taa'i asuma taa'in siin jira siin himee maalatti fidee dhufteen jedhee rakkoon hin qabu dhugaa waaqa tajaajila jiraannu dhaqifti dhaqifti mucaan si sodaata siin
Baay'ee si sodaata. Maal namatti Baay'ee natti sodaata. nama Baay'ee akka sodaata. kanaayyuu miniim. Kora koon qabu. Amma inni xinnoo miira naasuu keessa. Miira naasuu keessa gadi galee. Maal taate karaatti? Maal taate? Rooman deemuu Nama si qabee karaatti? doosaa wallaalee. Kilaasiitii akka qormaata fudhate tura. Jari sodaatanii tasgabbaa yaase. Furanneerra. Fudhataniitu? Furannee. Doormii dhaabaa hartaa deemu. Eeyyee. Doormiiti baara. Akkasuma mallisaa. Baay'ee inni mee wal jedhee madandee jiru baa keessa ilaalu. Isuma ilaalate kanuma. Maal as galagalee dhiqa as galagalee. As naanna'ee taa'e. Tole amma ka gootu saqqaqqaan of dhiisi. Mucaa firaatiin anaaf. Ati immoo mucaa biyyaati. Dhaggeeffadhu. Ana ol siin barsiifsi waan godhee waan kee itti haaseera. Ishee wajjin immoo haasoo dandeessu immoo waan biraan immoo yoo jiraate. Dhaggeeffadhu. Ati ammanumaa taa'e dhaggeeffadhu. Maaliif? Barbaruu waan guddaadha. Warri keenya. Dhaggeeffadhu waa'ee warra wajjin afunaani kun waa'ee warraa kaasee maaliin jedha gaa. Waa'ee warra dhiisi waa'ee makiinaa keessanitti meeraanoo anootti meeraa dhiisi akka gootu. Makiinaani boqqolloo qonnummoo. Boqqolloo. Boqqolloo isteeshinii yoo xiqqaate. Isteeshiniis qabu. Isteeshinii. Abbee toloo saaba jinqixxee qonnee. Maal taate ol jedhe. Tola saafaa. Amani yoon fuudhuu barbaade baallee 50 na waqal. Jakoo. Taragaagee afaan keetti bitaa. Sin jedhishi. Jakoo. Maal ta'e. Oogee keessa na beekaa. Haa ta'u as deebii amanga hangaatis deebii afaan keetti qabdu taate. Mucaani akka talaaltu kana miti. Amma fakkeenyaaf bifa isaa keettiin gaafa laaltu nama biraatti fakkaachuu danda'a. Dhageessatti amini tasgabbaa'ee taa'e. Dubbata waan ta'e. Wiisaa wageenya. Dhageessu. Saawwisii bakka siyaasa. Callee taasisan jedhu. Kanaaf ammanni ispoortii saabuun biyyatti. Ispoortii ijoolleen leenjisaa ture hundi isaanii amma ijoolleen hundi isaanii maanni bilaakii maqaan isaa isa fudhataniiru. Amma akka tamalaaltu namiti. Sammuun isaa kennaa addaa qaba. Amma kennaa asirratti meedani tokkoffaa irratti qoy dirataa fochaa deemna. Kennaa isaa faarfannaa maali? Qooqa faarfannaa qaba mucaan. Qooqattee. Qooqa faarfannaa qaba. Amma dhumarratti amma faarfannaa tokko faarfachuu danda'an. Mee faarfannaa. Qonnaa ispoortiidhas ispoortenyaadhas ispoortenyaa. Amma fakkeenyaaf Sobaa. Maal ta'e? si sodaata rakkoo qabu jedhanii si hubatti rakkoon qabu. Amma maal goota beektaa isheetti ibsuuf waa'ee kee itti haaseera. Ati waan asitti mudubaa goota. Dhageessatti amini amma kanaafuu eenyummaa kee mirkaneessuuf ammoo yeroo ammaa nama eenyummaa isaan beekne wal barsiisanii jaalallee wal gidduutti uumuudha kan gaala dhiigaa jiru. Taragaagee ol qabee of to'adhu. Kanaaf amma akka gootu kennaa sarara kana kennaa sarara kana kaatee ispoortii hojjettee nutti agarsiiftu. Ispoortii sirraan barsiisaa turtes akkamitti akka ispoortii jalqabdees seenaa kee garaagarnattis bitattis mirgattis puushaappis dhungattee akkamitti nama akka rukutaa turte akkamitti nama akka as bookkaa turte hundasaa hojjettee nutti agarsiifta. Akkasumattis wayyaa kaata ture. Maali akkasitti mini marra micaan beekama akkasitti inni waan namni godhu ofiin faallaa namaa hima. Waa'ee ispoortii onaan hin jedhan. Waa'ee ispoortii micaan ispoortiiti mana ispoortiitti guddate. Dhageessatti amini ispoortii irraa kaana ispoortii. Qaama gonoo ifachaadha. Ila maqaa isaa wajjin maaliidha maqaa isaa wajjin Baanchiisiiti. Bakka amilee afaan kooriyaa leenjii afaan kooriyaa. Mucaa ajaa'ibaatiin siin jedhama mucaa ajaa'ibaatiin. Itti fufi kalma. Maal? Kan mormaa gadiyoo kan mormaa kan miillaa akkas buushaappii dhungachuun midhaan hin jiru. Si ajaa'ibu maal meeqa eebbisiisa ispoortii. Ela kan ela. Amilee hin jiru amilee barbaada kan waan godhu nama amilee jiraata. Jira koon qabu. Tole taa'emma taa'e kan ispoortii irraa irraa kottu. Dadhabee. Maal micaan nyaata kaaffeettaa hin jiru. Nyaata kaaffeettaa hin jiru. Micaan kitifoo qursii kan isa nuyi gaafa ayyaana dhugaa nyaatu qursii kan amaratti nyaatee ka'a. Duraan. Addeebi. Kennaa isaa biraatti deebina. Kennaa isaa biraatti deebina. Kennaa isaa biraan qooqa faarfannaa qaba micaan.
Faarfannaa. Cherchi keessaati tarree lammaffaa irra dhaabbatee faarfata kwaarii keessa. Hojjaa qabachuudha. Hoogganaa kwaariiti. Hoogganaa kwaariiti. Amma faarfannaa qooqa isaa ilaaluuf maal godhan beektaa? Ispoortii isaa agartee tamine. Argeera. Lammaffaan immoo faarfannaa addisuu waa'imaa keessaati isa jaalattu tokko qooqa kee bareechite jettee nutti agarsiifta kaate. Ol keeti akka yeroo cherchi keessa dhaabbatu. Addisuun faa guutuun faa galata dhaban bukkeetti. Wada magarsaa baqqalaa kee achi. Jedhame faarfannaa addisuu caalaa faarfatame jaan. Mee jedhame dhaggeeffannaa. Walummaa ajjiin faarsinaa dha. Jara kun qooqa kee dhaggeeffachuuf isheen dhaggeeffattu. Harka keessaan ol kaasaatii. Kaleessa gargaartee na fidde dachaa gaara baay'ee na baatte deejeetee na ngatuura beekaa. Maal ta'eetu? Lama kun faarfannaan kun simboosisu sii baadde. Kee dhimmalee. Yeego. Ani roobirrii tokko hin qabaatini. Faarficha akkas. Kee jedhama. Mana akkasiina. Lafa kee beekaa micaan. Itti waamamu guutuun gammachuudha. Itti nan baasu jechi namaa. Itti nan baasu jechi namaa. Taa'ee deebii. Taa'ee booda ol akkaataa. Taa'ee deebiiti. Taa'ee gadi. Baay'ee faarfattee faarfannaa addisuu hin jennaan. Adda kee booda addisuudha faarfannaa. Addisuudha maarree? Addisuudha faarfannaa. Ani oolere. Addisuudha. Adda goorra naa fuudha addisuu. Addisuun hime albeema lammaffaa irratti maal sitti nan baasu sitti namaan jenne. Yoo waa'ee albeema lammaffaa kaafne nama tokko fayyuun faarfanne. Amma mee albeemii lammaffaa jecha cimaa qaban kanaaf edeen gaafadhe. Inni tamaamiin beeka. Tamaamiin beeka malee addisuu badaan beeku duraan isa kanaaf isa kan tamaamiin faarfate. Inni sadaffaani sadaffaatti dabarraa wanta guddaan fayyummaadha. Fayyummaa nama namni tokko fayyaa qaba isa jedhu amma gaafa nama tokko jaalattu akkasuma ittiin namni amma micaan bifa qabaateef jaalachuun sirra hin jiru siin micaan kun fayyaa qabaa waan jiru sirra raata fayyummaatti amanuudha kanaaf of qabi taa'e taragaaggeeti qasidhishi amma cherchi keessatti yeroo ammaa balaa guddaa kan taa'u dhimma gaalaa irratti namoota fayyummaa isaanii osoo hin mirkaneessin eenyummaa isaanii osoo hin amanin qeesiin kan walitti fisuudha. Ispeeshaali keessatti. Kanaafiyyuu amma micaa kana qeensa miila isaati qaamnee amma rifeensa mataa isaatti sakattaan nurreera. Kanaaf hin sakattaana. Akka gootu mataan isaa kun akkuma ilaaltudha. Ciniin keessa hin jiru. Jiraare? Jira. Hin jiru ciniin. Tokkee. Kun amma akka ilaaltu kunadha. Gurraacha. Fayyaan amma mataan isaa hin buqqa'u. Amma kun hoggaa deemarraa mul'ata? Hin mul'atu. Inni amma kana waa'ee rifeensa mataa waa itti jiran hin jiru. Amma wanni irratti dhaladhe mana keenya keessa. Amma waa'ee rifeensaa kun ala. Ta'ee dhabni? Ta'ee. Rifeensi mataa isaatii fayyaadha. Gaangoo kudha. Fayyaadha amma gara qaama miiraa isaatii hundumaa sakattaana waan ta'eef gara gurra isaatti dabarra. Gurri kee hojjetamini? Na waami kaa. Suusee! Maqaa isaas tokko ni waame. Nagaa inni sunoo. Asirra gadi kaa hin kolfin hojiidha. Sitti bada barnoo. Kunis hojjeta tarii mayyaada. Xiqqoo akka hin qulqulleessine. Nagaan jira. Xiqqoo hin qulqulleessine deeman. Xiqqoo ganama miidhu. Gara kana sagaleessaan asirratti hojjechuu sirrii irratti akka isa kanaa godhi. Kanaaf gurri isaa ispeeshaalii amma namoonni abbootii warraa osoo umuriin isaanii waggaa 45 hin gahin maaliif duudu waan ta'u osoo sirna gaa'ilaa isaanii hin raawwatin gurri isaanii sirriitti hin ilaalan. Sifirratti tuwan. Kanaaf gurri isaa fayyaadha. Waa'ee gurraa gurri jira. Amma sammuutti dabarama maaliif addunyaa nu keessa jiru yeroo ammaa addunyaa sammuuti. Barri bara teekinooloojiiti. Barri bara sooshaal miidiyaati. Barri bara qalaanaati waan ta'eef namni yeroo ammaa sammuun jiraata ni sammuun jiraata waan ta'eef micaan kun amma inni battalumatti sammuun isaa gam godhee waa qaba. Amma fakkeenyaaf waa dubbisuu irratti micaan kun akkana hin qabu. Amma kana kun amma barreeffama tokko kennaa iski dubbisee kun maal kun? Adaadaasa. Afaan Oromootti akkasidha. Inni afaan Oromoon barate. Adaadessi magariisa yaa baasu boodoo lakkaatti. Keessatti adaadaa oduwaa si yaa godhu. Adaadaa tokko qabaan biyya. Ishee yaadata. Yeroo ishee yaadata waa'ee adaadaa isaatii kanaaf adaadaa adaadaa dubbisa rakkoo. Abbootuma keenya fuudhee. Abbootii keenya dura keetti. Sammuudhaanii sadarkaa lammaffaa irraa akka gibbii kanaatti. Akka gibbii kanaatti sadarkaa lammaffaa irraa. Ija isaatti dabarama immoo. Ijaan nu mafataa. Ija isaa ispeeshaalii iji murteessaadha.
qaama miiraa keessaa nama tokko eenyummaa isaa kan mirkaneessu persentii 100 keessaa 75 ol jedhu warri Girigooriyaa gaafa mirkaneessan iji murteessaadha. Kanaaf iyyuu ija kee cheekii goona as. Jisaan hojjeta jisa. Argaa tani? Argaan jira. Meeqa amma kun? Lama. Kunoo? Sadii. Kunoo? Iddoo tokko afur. Maatisii baay'ee danda'a bichaa maatisii biteera. Kunoo? Shan isa zanni silaa afurii sagal oli. Formula danda'ama. Namame Galileo Galilei sagal tura bukkeetti. Galileo Galilei maal? Albert Einstein ba? Formula uumuu bukkeetti bishaan formulaati. Iddoo bishaan dhaabbataniidhaan biyya keenya Galiilaa moo laga Galiilaa? Laga lakkaatti gasiyaa deebisu. Dhageessitanii formulaa jaallatame jaanii iji isaas akka kana amma fakkeenyaaf funyaan isaa waa fooliin fuudha. Mee hidhime bakka waa dhagaa jirta? Qilleensi kun nagaa shittoo ishee dibateera laa dhaggeeffadhati funyaan isaa jechuun nyaata kaafeedhaa qophaa'u doormiitti nutti man doormii teenye amma kaafeedhaa ramaa nyaanna yoo inni inni ta'e arri shiroodha bakka inni nuti bakkeetti nyaata dhageessitanii ala amma ni waa dhagaa nutti maa waa'ee funyaanii speeshaalii saayinsii irraa bilisa. Dhiironni otuu waggaan isaanii 35 oliin ta'in ilkaan isaanii maaliif irraa caccaba waan ta'u? Inni jalqabaa nama jaalatan bukkeetti ilkaan murteessaadha. Mucaan kun amma ilkaan isaa professionaala. Ilkaan ergisaan qabu. Amma namni gaafa dhatu ilkaan cabsee haaraa beeksishamni kan isaa isa jalqabaa akka gaafa sitti. Lafa buuftanii ooltanii? Akka gaafa dhalateetti ilkaan isaa. Guutummaan simaa guutummaan. 32 isaa tokko keessa lafa bu'u. Maaliif mucaan nama dhagaa nyaatutti laatte? Dhagaa nyaata? Ilkaan isaas hin jechuu kooti. Ndaaka. Dhagaan daaka sirriitti dhagaan daaka jedhama. Kanaaf ilkaan kee mee kolfi bineensa tokkotti. Wayi kana lakko ingaagaa lakkoofna. Sagaaraa lakkoofna. Rakkoon qabu. Ilaalaa jirta bineeti? Tokkoon buqqisee. As deebii hojii irraan. Akkasii tokko lama sadii afur shan ja'a torba saddeet sagal 10 11 12 13 14. Inni kun immoo kan adiin qixumaadha. Ol qixa. Asii kaasiiti amma sitti qixaadha. Shata hojii irra jira hojii. Akkas deebise. Galtaam lafa kana. 17. Qoy. 17. Soddomii tokko keenya jiru. Isheen tokko immoo dheengaddatu inni eessatti buustee? Nama buqqaane nan qalladee. 31 qaba. Rakkoon qaba. Isheen tokko hin biqilti. Kan duraati amma reefuu jalqaba kan waan ta'eef tokko keessa jiru. Manaateeroo haasa. Caljedhi taa'iti. Ilkaan isaa 32 keessaati 30 ilkaan 31 qaba. Ilkaan 31 jechuun hin jiru yeroo ammaa addunyaarra. Barri kun baratti ilkaan hidhe. Taragaa gaayita isin jira taragaa gaayita iti of qabi of to'ad yeroo itti ilkaanni gabaarraa bade amma namoonni baay'een ilkaan dhukkubu doni akkasittiin deemu rooma maaliif ilkaanni suuqii irra jiru ilkaanni hin jiru keeti ilkaantu bade kanaaf ilkaan ishee tokkotti barbaanna rakkoon qabu gaafa biyyaa dhufee buusee darbeetti fakkaata. Gaafa biyyaa dhufee buusee darbee karaatti buustee namaaf hin kennu. Namaaf kenne rakkoon qabu kaafuun gaafa neemer kaafuun ilkaanicha kaafuun rakkoon qabu. Amma wanti nuuf tokko yoo jiraate ol kaatee dhaabbatta gaama. Ol kaatee dhaabbattaan siin jira ol ka'e. Ol ka'e akka deebi maaliif wanti guddaan ispeeshaalii persentii 100 keessaa 99 immoo itti amannee wanta nuyi ilaaluu amma tokko jira. Maaliif shamarri tokko dhiira tokko wajjin gaafa walitti dhufu inni guddaan wanti murteessaan meeshaa isaati. Meeshaa isaa? Kan inni fudhi kan. Fidi rakkoon qabu. Fidi cimaan si ajjeesu. Akkas deebi as dhaabatu kun as dhaabbata amma maal goota beektaa hojii keenya raanneerra as deebi hojii keenya raanneerra
Bichaan eenyummaa keetta manaa jirti. Kanaafiyyuu waan tokko duwwaa siyaaf amma surree kee baafattaa guutummaan gosa kattaa waan ta'eef surree kee itta. Ati itti ilaalee mataa ilaali. Maala saarta. Mucaawwan yaa ofirraa baasaara. Maal seetitti dhaggeeffadhu qoy. Maal taare? Achiin baafatte miniim surreen siin jedhee boleessa shabushii shoomee siin jedheen. Meeshaan isaa sirriitti ilaalamuu qaba hin hojjetaa waan jedhu. Achiin hafunaan laagunaan.